Antu sana namni rafu saatan irra guddaan namni rafaa jira angoma North Americaati isoke dhaamsa dabarsuuf yeroo gaaf tokkafni taati hanga namni saseenuu muuziqaa tanaan xiqqoo bobohara arra xiqqoo wahii isiniitiin xilla namoonni hedduu react godhaa jiranii akka miidiyaattis akka dhuunfattis sanirraa dubbachuuf deemna share godha haqni hara Oromoo jira daqiiqaa xiqqoo booda ni eegalla walii daddabarsa Kapsoti fufu, kalma finisu, kayo kapsopni, kalma kesisu, mirkan kabajre, kapsao takinya, mirkisal pistani, kayo takinya, berro ya babra, onne kenya klesa arras bizira. Ya bro, ya babra, onne kenya klesa arras bizira. Bro ya babra, perro no romo jawari chila. Bro ya babra, perro no romo jawari chila. Akkuma feetatti utaalee akkuma feetatti burraaqee duubeetti dhimmalee yaama koobii makoora malee akkuma feetatti utaalee akkuma feetatti burraaqee duubeetti dhimmalee yaama koobii makoora malee kumaatti kuusee kujiif wallaggaat yaama koobii makoora malee jallisuu keenyaatu deemtana hundaat yaama koobii makoora malee somnee jallisaa gowwaan useetu yaama koobii makoora malee garaa seetanii guddaan taphattu yaama koobii makoora malee. Hayyee Jaafar Yusuf galatoomi muuziqaan ni gahaa arra ni qorra xiqqoo nu biraan ni qorra alli kun qorraa jira akumattiin wanni godhee jira nu lallaaffisee jira akkam maali jirtamee dubbadha yoo iyyaa jennee jira wanni kana laalame gutakka foreign policy kuni maal akka ta'e namoonni keenya hubannoo argachuu qabanii FP ja achirratti kompiitarratti yoo isin mul'ate hin beeku FP yookiin foreign policy ja Ethiopia will explode if does not move beyond ethnic based politics ja jechuudha Ethiopia will explode if it does not move beyond ethnic based politics. So amma kana malif hajitin tala wanta naga fude arantana torban kana agami johar gagifame saatahu dachi wali sossoti oromiya khaysati hatahu wa kana hunda ummanni khun arantana na ergatani achitin talan jechu ummanni foreign policy khu war policy addunya guutu qorato jechu wan lafarra jiru wan dhuga demtu lafarra qoratani war lafa khaaw jechu warra wanni khun wan tana taayde wan kana tahu demti jaani tilmamani lafa khaayen jechu war foreign policy america khun jechu da Arantana isat median boya ole kadren opidio boya olte kadren opidio amma futuk jaajirtulen arra boya olte kadronni duranle dhokotani ta amma jabbilonni kadren titiqon amma lafa khatunis arra buruk iya olte jechu arantana maalif yenna haqa fi dhugan no jira haqa fi dhugan oromo jirti jechu maalif jennan yeroo tanatti abiyyileen cilee bishaan buutee jira callisee jira maalif jennaan argee jira amma jarri kun meetil ma ummatti isinilleen google godha seenaati dubbisa waan kan Ethiopia will explode if it does not move beyond ethnic based politics arratan warri isaatu abdii muratee jira arra abdii murataniiti Ethiopian akka waan diigamu deemtutti arra xinxalaa oolan jechuu warri isaati labsii kana baasera maalif jennaan isaan dibbeen isaan tumaa turan tabiraat turte abalu haahidamu media kun haacufamu sunachi hanu seenu jaaniti campaign cima godhatanii hin milkoofne jechuudha arra campaignin isaan akkasitti godhachaa turan finally hiriiraan facebookin cufame arranta nammoo akkasitti Haji Jawaar Mohammadilleen kunfu cinchang itee itti asbee jechuudha tadhum gurbaa kun bargee takka wanni inni godhulle nama walchiisti beeytani wanni Jawaar godhu Oto isa waan bira eeganii hiyyan jang martial artii ta'e itti gabbee jechuudha Jawaar Mohammad
maal jechuudha fi tana qoosuma fi akka isin mukoyne yookaan akka isin dabbare beetan haasawni kun gize haasawni haaji xinxalaa wanni akkanatti gize hunda idduunis isin bobboo harsaa haasawun dirqa maaliif yookaan ni dabbaramtan isin illeen yoo namni toonii takkaan dubbate sagaluma takka yoo iyya takka nama arrabse isin fokkotti beetanii nama kana akkanumatti qaqqaraa deemuu qabna so akkasitti khalee ibsa baase foreign policy ibsa baase ibsa isaa keessa wanni jiru linkii isaa Google godha ani illee sharing godha boodarra barbaachisaa tana ammallee share godhuu hin danda'a warri linkii jettan argeen jira yaa Google irra jira yep okay malja addi Oromo nationalism helped bring Abiy Ahmed to the power, but it could also be his undoing to hold the country together. The Nobel-winning prime minister need to convince violent ethnic group and okay. Kun hundi ati dimshaashu matigeen sinihimu dubbisa seenati wanni jechaa jiru biyya san keessa amma booda akka abdiin takkan jirre ummanni biyya sanii biitisun lubbuudhaan kaatee dhaabbattee deemuudhaaf osoo hin jaalanne qabsoo sabdaneessaatiin jechuudha. Qabsoo sabdaneessa qabsoo sablammoonni itti amanee sochoosaa jiru kana malee furmaata biraa kan qabne wanni kun xinxalee footoo Jawaar Mohammad wajjin lafa kaayee jechuudha. Biitti sun taakkuu takka akkan tarkaanfannee amma dura isin himnee turre. Abiy Ahmed ni gawwoome malee odoo ganamaan silaa qalbii hiruu baatee qalbii takkaan Oromoo tanarra irkate amata 50 miti dhibballee bulchuu danda'a. Namni Oromoo qabate yoo gaafii Oromoo deebisaa deemte gaafii Oromoo deebisaa deemte yoo Oromootti irkate arraan tana ama 50 miti dhibbani bulchite yoo rabbiin umrii sii kanne garuu gaafii Oromoo cina dhiibaa sabab sablammoota dhiibaa akka dursanitiin deema yoo jette arraan tana kana booya oola warri isaati maal jechaa oolan bakka Ethiopian abdiin qabdu Ethiopian diigamuu dandeessi jaaniiti arraan tana abdii haasawa abdii kutanna haasawa oolan jechuu arraan tana sinigale namoonni tokkos kaadroonnis Abiy malee ijaa gurran qabnu Abiy malee maarri qabnu Abiy namni nu dhageeffadha Abiy namni jibbansa dhuunfaa qabu hin jiru dhibbansa inni waan kana ta'eef namni qabu hin jiru takka yoo dhugaa taate Abiy warri nurra Abiy flolle ni jira hin jiru yoo dhugaa dubbanne halkan guutuu gaafa Abiy dhufu deemu t-shirtii tolchaa bulleeti maashina mana galfannee t-shirtii Abiy suuraa tolfanneeti gaafa inni masqala dabaabaa haasoo godhu deemu tokkicha Afrikaa beekaa jenneeti t-shirtii isaa tolfachaa bullee uffannee gammachuu isaa ibsaa turre gaafa inni dhufuus akkasitti gaafa inni Minnesota dhufa isaa wajji footoo ka'uu dhiifneeti maal godhaa ture nuti naftanyaa wajji wal huuneetti alaabaa teenya mirmirsaa turre gaafa sanillee iyyaa turre jechuu gaafa sanillee maaliif ilma abbaa gadaa dhufeenneeti rakkoon qabnu arrallee namni gaafii Oromoo duuba dhiibee waa hunda godhee ifumaaf duwida Oromootti galee Abiy Ahmed malee Oromoo miti I don't blame Oromoo blaming godhu harumata kaanillee isa ka elitii naftanyaa jala goree elitii naftanyaa wajji fuudhee wannaan godhe jechuudha sun kana osoo kun kanaan jiru ammoo wanni nu hundi beekuu qabnu wanni takka tanu baafte waa'ee amma dheengadda wanni na aarse tokko keessa waan opinion godhaa jirtu waan kaadroonni opinion yookaan dabballoonni opinion godhaa jiran jechuudha erga caayaa Oromoon takka tumanne caayaa takka tolfanne jaan caayaa takka jala galanii haasawoo eegalan arra isaan haasawoo eegalanii galgala futtuk je'ee harrichi sun taayee dandana kajaan as bahee waan kanaa dubbataa jechuudha arrabsa jechuudha dhaabota arrabsa maqoota hayyoota takka takkaan fuudhee as arrabsa hunda arrabsa jechuudha as deebi'ee namni tokko inni kuni goota inni kun maarriyyoodha jettan no taayee dandana wanni afaan isarraa baatu yeroo tanatti ilaalcha yookiin ijjennoo yookaan dhaaba ODP'tti mul'isaa jechuudha wanni afaan taayee irraa bahu gunditti tana booda nuti akka fudhannu akka ijjennoo dhaaba saniitti hetti fudhanna jechuudha dhaabni kun isa ka Oromoo diigaa jiru arraan tana Ethiopian yoo sirna sabdaneessa yookaan sirna federaalizimii sirna sabaaf sablammoota irratti hundaa'e yoo hin deemne Ethiopian bokoktee dhoohuuf deemtii jee jechuudha dhaabni kun dhaabni foreign policy yookaan Amerikaan warra foreign policy Amerikaa baasu kun addaan dhoohuuf deemtii saniifuu
option biraan qabdu dirqama gaafii sabab lammoota deebisuu qabdii jee jira Itoophiyaan arraan tana taaziyarra jiran isa TV fan namoonni tokko immoo kaadroonni fi dabballoonni jabbiloonni asbahanii abiyyiif booyaa jiran abiyyiif lolaa jiran abiyyi maal goote oromoon duudeetti galte no abiyyi Jawaar duudeetti gale no ani duudeetti gale no isa ka duudan uggale isa ka illitii nafxanyaa jala deemee gaafii oromoo dhiisee waan biraan naqattee ture isa gaafa harabbi isa kaasee harargee dhagee dhugaatti ma kursii nuti jala qabne kursii si jala qabne Jawaar jala qabaa jennes jala qabne mallas zeenaa yuutuubar nuti kitaaba matarra kaa'annee gaafa kaan mallas mataan qabamee achumaan bahu je'ee mataan adda faca'ee jennaan abii xiyyeerifatee na dhabaarinaa jee agat silfirraa beekaa beekta yaafuu na dhabaarinaa jee booye soo kanaafuu jara keenya dhaamsi nuti arra qabna biyya san keessatti biyya Itoophiyaa jaan san keessatti tana booda abbaan fedhe gaafii oromoo son deebisne taakkuu takka fuuldura deemuu hin danda'u tana baruu qaba abbaan fedhe dhaabni fedhe haa dhufu fedhe ODP ta'e fedhe kabaruudhaanatu haa ta'u gaafii oromoo deebisaa gaafii sabab-sablammoota deebisaa yoo ka deemu taate haga fedhe ni jiraata dimokiraasiin biyya san bulchuu danda'a garuu sani alatti akka amma waan dabre kana irratti laala amma haya yoo ijjannoo ODP hin tahin erga namichi kun public relation ta'e taa'ee dandana angoo guddaa qaba namichi kun public relation dhaabaati ODP ti taa'ee danda'a so maal godhuuf waan caayaan guyyaa itti oolte galgala dhufee balleessa namichi kun nama dhuunfaa hin taane takka nama injiinara yookaan waa'ee siviilii keessa hojjetu siyaasaa keessa dhaaba keessa hojjetu caffee oromiyaa keessa hojjetu dhaaba ODP jedhusanii fi public relation namni kun galgala dhufee waan biraa laaqa galgala dhufee guyyarraa dhufee waa balleessa kana jechuun ilaalchuma dhaabni isaa qabu nutti mul'isaa jira jechuudha asin immoo ammallee waan takka dhaamsan akka ummatatti akka nama dhuunfatti dhaamsi nuti qabnu keessattuu dubbii caayaa tanaaf ani akka dhuunfatti serious ittiin fudhadha dubbii tana dhaabotiin oromoo hundi biitii takka pirezidaantii 17 qabaachuu hin dandeessu tana beekuu qaban yookaan piraayim ministeera 17 qabaachuu hin dandeessu takka piraayim ministeera 17 qabaachuu hin dandeessu kamaalis maraara Dr. Maraaraanis jaal daawudis jaal leencoo abbaa nagaa jettanii kun hundi ummanni 4 5 6 7 kun presidenti ta'uu hin danda'an bakka takka so they need to give up ummata oromoo kana ijjannoo ummata oromoo arrallee borullee barachuu qaban fedhiin keenya maali hawwiin keenya maali wanni nuti deemnuuf maali tokkummaa dhaabotii san ni feena tokkummaa caayaa sanii ni feena nuti arra caayaa kana akka institutional laallanni achi keessaa immoo dhaabni itti taan yaadaa walii galu dhufu lakkii nuti bakkuma torba taaneeti gaafa immoo wanni paarlaamaa Itoophiyaa seenne sagalee walii kan akkas hin daleedu wanni akkanaa jira keenya namni bakka torba dhaabbatee sagalee facaasuudhaan deemuu hin danda'u immoo dubbiin filmaataa miti fedhus filmaata ta'e fedhus mootummaa coomsaa ta'e haruma fedheenu deemuudhaaf nuti dirqama tokkummaan nu barbaachisa tokkummaan difama guddaa yaa tokkummaan dhaabotii tokkummaan oromoo tokkummaan sabaa tokkummaan sablammoota biyya san keessatti yeroo hunda nu barbaachisa garuu akkanuma yaada faffacaadhaan amma wanni isaan fedhan maali dabballoonni wanni isaan haasawaa jiran yoo abiyyi achi raaqe eenyu biyya san bulchaa yoo abiyyi achi raaqe eenyu akkana ta'a abiyyi kalee dhufee bar abiyyi kalee dhufe arra yoo nuti caayaa tana qabaannee instituutiona kana jalatti tokko itichinee gadi hin baasin namu ka pirezidaantii ta'uuf oru yoo taate wanni jarri kun jiru ta'uu ni mala kun Itoophiyaan addaan dhoofuuf deemte akka kubbatti wanni jaantun yookaan akka afuuffatti addaan baqaquuf deemte wanni jaantun ta'uu isii ni mala so kanaafuu nuti amma wanni godhuu qabnu akka oromootti wanni nuti isinii dhaammannu dubbii caayaa tana nu irraanfachiisuufillee yaaliin godhina nu milisuufillee yaaliin godhina yoo waliin galle jaati oromootti as baha dhugaa hima nuti waliin galluura walii galle garuu namu
adda oriineetuma kamaalis arsii keessan cahaa eenyu daawudis wallagga keessan cahaa Dr. Maraanaan Shawaa keessan cahaa khaanis Ilbaabur keessan cahaa khaanis Maarree keessan caheetumaan gaafa biyya Itoophiyaa geenya gaafa paarlaamaa seenne sagalee teenya waliif finnaa wal duran dhaabbannu yoo jettan taate we don't have that time amma yeroo akkasitti joggodhaniif yeroo bitatanii yeroon taphatan sun dabartee jirti amma feetan ofeeko jala walii gala feetan abaa'oo jala walii gala feetan dhaaba jinnii jala walii gala immoo waan takka goradha dhaaba torba taatanii filmaata kanatti mataan seenina yoo homa hundaafu feetu biitituun feetu diigamte feetu biitituun karaa mootummaa coomsaa ceete feetu filmaata ceete isin garuu tokkummaan keessan yeroo kam caala amma barbaachisa tokkummaa keessan hin barbaannu amma booda oromoo tana jala muraatti ma hundi keessan nuti tokkummaa dhaabotii hin feenu amman booda tokkummaa dhaabotii hin feenu tokkummaa wal duran dhaabbannu wal arrabsinu hin feenu akkas jaaniitii mi khadaamne ODP osoo keessa jiru dubbi himaan dhaaba ODP public relationship bin galgala as bahee dhaabota hamata dhaabota arrabsa dhaabota xiqqeessa ani nama dhuunfaatis hin jira wanni kanani dalaga hin dalagu takka isa kana ari'u achirraa kaasu lakki inni kunni taa'u jaan yoo waan caayaa sanitti amanu taate waan mirga caayaan sun lafa kaayyette respect godhuudha itti bulu immoo ammallee waan ifa nuun tahini jira caayaan sun maaliin gabbaate na keessa dhorkaa jiran hin dubbatin jedhanii ani hin dubbadha caayaan tun maaliin gabbaate arrallee borullee caayaan tun maaliin gabbahuu deemti maaliin gabbaate eega akkuma duritti ammallee falmataanis kophaca khaanis kophaca namu bakkuma itti dibbeen isaa obutu yoo qacehee sagalee fudhatee namu as deebi'ee pirezidaantii ta'uu kajeelu taate abju ana kayyat abjuudhaan jaatu tun abju namni torba pirezidaantii cehee torbanuu hin taatu saniifuu maal godhuu qabdan tokko irratti walii quufa walii dabarsaati sagalee teessa walitti deeffadhaati sagalee takkaan biyya tana akkamitti ummata kana dandamachiifna akkamitti saba kana dandamachiifna akkamitti oromiyaa tana dandamachiifna akkamitti fuuldura deemna akkamitti riippaabilika oromiyaa tana akka dandeessu goonee erga opinion bulchuu dadhabde akkamitti nuti immoo harkaa fuunee aangoo tana bulchinee takka filmaataan takka yoo biiti jeeqamtaatis karaa nagaatiinis taanaan karaa mootummaa cimsaa akkamitti harkaa fuunee biyya tana ummata keenya balaa itti aggaamamee deemu kanarraa baraarra jedhu irratti walii galuu qabdan erga biitti nagee taate erga filmaanni kun dabre namu dhaaba mataa isaa hajaaratee dhaabni kumni takkaa jiraate yoo barbaade erga biitti tasgabbootee waa hundi lafa qabattee fedhiin oromoo deebi'uu eegaltee jechuudha amma garuu masqalanyaa baanan sanirra geessee jirti biitti masqalanyaa baanan sanirra akka gaarii geessee jirti biitti arra abdii murannaadha kaadiroonni opidiyoo dabbaloonni opidiyoo imimmaan buusu uummata akka nafni akkana aaraa jiran jechuudha maaliif waan foreign policy kalee dabarse kun waan abdii isaan hunda kutachiisu jechuudha nafxanyootas kaadirotas hunda warra dheengadda duula oromoo rabban jechuudha melala amma dhaaba hunda galchanii paralyze godhan indirectly hunda galchanii amma wanni tokkittiin waan oromoo dubbattuuf waan oromoo tagaafataa jiru nama tokkicha Jawaarumaa fi OMN jaan kana wanni waan oromoo kanarra tagaafatee fuuldura deemaa jiru takkitii tana nafxanyaa fi opidiyoonis dhaamsuudhaaf galgala ganama daadee lafarra rigataa jirte jechuudha kanammoo nuti ni hayyamnaa hin hayyamnu never ever hin taatu kana addunyaan kalee ragaa nu baatee jirti addunyaan biyya san keessa ammaan booda siyaasummaan fedheehu huna abiyya kalee noobil fudhate arraan tana jeequmsi Oktoobar 28 itti lafaa ka'e jettee kalee poolisii baase warri foreign policy warri heeraa fi seera addunyaa baasu jechuudha waan biitii tun karaa isiin deemtu tilmaamee lafa haa abiyyi jaalatuu jibbuu yoo gaafii mirga sabaaf sablammootaan deebisin biitii isa harkatti dhoofuuf deemtii jaaniitti huna barreessanii lafa kaan jechuudha why maalif because himnee jirra tana booda maqaa Itoophiyaa takkittiitiin Itoophiyaan jaaramtus hin jirtu tana booda gaafii mirga sabaaf sablammootaa deebisaa gaafii naannoo deebisaa keessattuu gaafiin oromoo
ijoon deebuu qabdi. Dubbiin Oromoo compromise waan taatu miti. Never ever. Gaafiin Oromoo amma akka kaadrooniin fi dabballoonni opidoo jaanitti hidhamuun hafee jira. Akka fedhanii dubbannaa akka maati. No, kana miti. Kanaawu akka ati dubbattu ka'atuu hidhaa si baase qeerroo dhiigni isiin goggogin 5,000 daandiratti ganna qameessanii 5,000 haga 7,000 jechuudha. So kanaaf Oromoon faayidaan gaafiin isiin gaafatte gaafiin afaan biyya sanii afaan federaala arraan tana khaleefi kana wanni dibbeen tun maal beekta akka waan Oromoon tun muramuu feetuu dibbee tana afarsaa jira. Maaliif abdii muranna abdii kutanna karaa hundaa yaalii godhan hin dandeenye. Maaliif Oromoon haqqaa fi dhugaa tokkicha qabattee waan deemtuuf. Namni haqqaa fi dhugaa qabatee deemu yeroo hunda ni injifata. Injifachuu jirralle. Media dhibbaan nuti duulanii aktivistii dhibbaan nuti duulanii aktivistiin kaadireen opidiyooleen irra dabalamtee fi nun dandeenye haqa qabannee waan deemaa jirruuf haqa waan sossohaa jirruuf amma sodaa qabanna nuti immoo wanni qabnu maali taayimiin guyyaan deemaa jira daqiiqaan ni deemti sa'aatiin ni deemti guyyaan ni deema torbaan ni deema jiiniin ni deema waggaan ni nafne yeroo gabaabduu qabna waan caayaa tana Oromoon please irratti dubbii tana irratti dhiibbaa godhuun dirqama kiyyaa fi dirqama keessan tokkummaa dhaabaa hin barbaannu kana booda dhaaba tokko opidiyoo dargoomu ni feena ODP'n haa jiraattu rakkoo irraa hin qabnu ODP'n yoo barbaanne yoo beeyti tasgabbii nagee qabaatte sagaleen firaa darba uummanni Oromoo rakkoon qaba ODP firaa buqaa sagaleedhaan lakki kusunillee filmaanni gadi hin geeffamu mootummaa ce'umsaa dhufa kajaanillee yoo taate nuti immoo ammaan tana akka argaa jirrutti ammallee dheengadda akkasii waliin mallatteessitanii irran deebi ammallee Dr. Maraaraaf Baqqalaan Ameerikaa Jeneraal Kamaal galchuu dheengadda arsii keessa deemee kaampeen godha kaan olii gad ooriitan jechuudha hin barbaannu kana wanni hin barbaanneef tokkoffaa akka mootummaa ce'umsatti illee ni deemnee jettan kana amma dura gizee ambaasii Ameerikaa nuti dheenu yoo nuti tokko seennee asii waa'ee rakkoo Oromoo dubbanne waggaa meeqa dura gaafa nuti Washington DC dheene yoo nuti rakkoo takka dubbanne khabraa dhufee rakkoo biraa duubaan seenee dubbata sa isiniin kun Oromoo kun kamii rakkoo qabu nun jaan gizee isin baatan khabraa dhufee seenaa gizee isin kamtuu rakkoo jiraa jaan ammallee please haga filmaanni kun dabru haga wanni kun lafa qabatutti meenurraa dhaaba tokko taati yoo barbaaddan akka dhuunfatti gaafa beetituun lafa qabatte warri angoo feetan gabbahaatii sanboota paartii ijaarradha isa okkee immoo rakkoon qabu ani fi angoon fedhu biyyatti galee angoo qabachuu diriimis hin qabu fuulduraafillee waan angoo ja'an tana niyyaa fi fedhiillee rabbiin na keessan daldalaadhaan sini galee garuu dhaamsa sagaleen uummata kiyyaa ta'uu ittuma fufaa dhaamsiniin isinii qabu immoo dhaamsiniin isinii qabu dhaabotii siyaasaa please isin haa kadhannu ammallee isinillee akkuma abiyyi goone kana isin goona yoo nu diddan dhaabotiin siyaasaa 17 ala jirtan kun humnan qabdan humna walid deeffadhaati tokko taane nuun hin je'inaan barbaannu wali baqa daase marji godhaati wali baqaati dhaaba tokko baasa irra walii gala irra mari hadhaa sa'aatii 24 walii galaati bas baqa ammaan booda maqaa abalu joohanan takka ofeekoo jala galla takka abaa'oo jala galla takka maarree jala galla waan ODP ala dhaaba tokko ititaa tokko baasa if keessa akkuma durseetanii namuu fedhii angootiin hin cahaa anis presidentiin taha Kamaalis presidentiin taha Abiy eenyu Daawudis presidentiin taha Dr. Maraaraanis Baqqalaanis hundi yoo presidentii tahana jettan balaa as deemtu tan isinillee seenaan itti isin gaafachuu teessi waliin biyya tanarratti isinillee itti gaafatamuuf deemtan hundi keessan warri angoo barbaadaaf deemtan warri biyya tanatti responsibility Oromoo fudhannettanii caayaa tana jala galtanii jirtan caayaan tun caayaa dhugaa akka taatu feena malee caayaa feekiin feenu caayaa feekiin barbaannu naaf saaku takka sini galee so kanaafu nuti ammaan booda caayaa feekiin barbaannu Oromoon tana booda sobuullee hin taatu sobamuufillee hin dandeessu tana booda abbaan fedhu opposition party te fedhu party biya bulchaa jirtu taate Oromoo sobuun dandeessu galgala ganama dhaaba jaaraa ooluun bu'aan qabdu okay kanuma jiru mataa walii qabneetanii caayaa takka jala walii qabamtan caayaa san keessa waan takka gabbaasa waan ititaa takka gabbaasa walii gala
takka dhaabni galmaa'ee jiru yoo jiraate yoo abdiin jiraate dhaaba galmaa'ee kana wajjin nuti illeen sagalee takka wajjiseen na ja'ati dura isin ani bakka kana wal keenya jaa wal khaayaati erga ifi jabaanne immoo ifi yoo kamo hannu taane amma sabab ratti sidaama fa khaani ceena akka partii walootti ammallee khabiyyatti ceena ammallee akka hubbatti akka isinitti tabanne ODP waan isin jirtu laala isin wajji guyyaa wal gayte seeti dubbi himaan isaanii dubbi himaan dhaaba public relationin dhaaba asbahe olola isin irratti oofachu namni dhaabbadhu joonu jiru dhaabni dhaabbadhu joonu they can't stop this guy sinigale so kanafu wanni khun serious fudhatamu qaba injifannoon teenya fuuldura deemaa jirti haqni keenya dura deemaa jira addunyaan haqa keenya ragaa bahaa jirti dhugaa teenya addunyaan argaa jirti khalee American agarte miidiyaan khalee akkasitti OMN irra kophaa isaa akkasitti duula banaa oolan arra booyaa oolan arra boochara oolan jechuudha maaliif jarri kunilleen Ethiopian tun ammaan booda Abiy Ahmed yoga fi sabab sablammootaan hin deebifne taakku takka akka ajitin xalatti taakku takka achi soo hin danda'u jaan jechuudha waan taakku takka soo hin dandeenyeef dirqama Abiy gaafii kana fudhachuu qaba tanaan deemuu qaba jaanii dubbatanii jiran jechuudha so kana jara keenya ergaan arraatun ergaan tun ergaa dabballoota yookaan kaadiroota OPDO afaan lugamamee fi afaan hin lugamaminis hundi keessanuu if gaafadha dhaabbadha if bara mee maali wanni sabboonummaa Oromoo yeroo tanatti nafxanyaan achi nu liqimsuuf osoo nutti oriitu waan takkitti ija dura nu deddeemtu OMN fi gurbaa tokko ija dura nu deemu kana dhaamsuuf osoo hirribatti dhabanii arraan tana namni dhaaba Oromootiin bakka bu'a jiru yeroo isa kana duulu kuni diinummaa malee waan biraan jennu kananti hin dandeessan nu jidduu fuudhu hin dandeessan akkana marsinee laala akkanatti dallaa ibiddaatiin marsinee taa'ee jechuun tuutan tuquu hin dandeessan habba takka itti bu'uu hin dandeessan garuu isin is shame on you ifitti saalfadha ifitti qaanfadha dhugaa ifitti qaanfadha namni khalee Jawaar jettanii OMN jettanii arraan tana yeroo nafxanyaan OMN fi Jawaar balleessu deemtu kana khara ODP gortanii ani bar ODP kun adda facaatu jechuun miti bara ODP'n erga namni mana bulchu abbaan warraa mana bulchu jiru ilmaan isaa isa responsibility jaartii isaa isa itti gaafatamaan takka isaa fi jaartii waliin power share godhan isaan lamaan waliin itti gaafatamummaa qaban kana warra if jalatti nama nyaachuu deemu kana harkatumuufin dogoggora rabbiin gawwa maal jaani maali jeyna gawwa jeyna fi aqila jeyna rabbi aqila jeyna isin godhu male gawwa jeyna isin godhin gawwa taate yo jeyna taate hin beeytu arra guyyaa akkana kana osoo wanni balaan samii sanii buuteehu osoo dhugaa sanuu qabaate dhugaa yoo dubbatte arra dhugaan ta'e mul'attu maaliif jennaani ummata alagaa waan Oromoo dhaamsuuf deemu ija Oromoo dhaamsuuf deemu Oromoon argaa jirte jechuudha guyyaa kanaati yoo dandeessa afaan kee zip godhattee taa'u afaan kee zip godhattee taa'u yoo afaan kee zip godhachuu hin dandeenye waan toltu dubbachuu yoo waan toltu dubbachuu hin dandeenye immoo dhuftee namuma silaa Oromoon dhaamsuu deemtu miidiyaa tokkicha waan sabboonummaa Oromoo haqa Oromoo baasaa jiru kan atis yoo irratti duultu taate sii fi nafxanyaan maal garaagarummaan keessan garaagarummaan qabdan jechuudha walau isin tokkuma jechuudha diinuma jechuudha afaan dubbatte qofaaf ati wannaa jaamuu hin dandeessu so kanaaf dhaabbadha warreen ammaan tan futtuq jettan kunillee dhaabbadha isin hin baasu warri amma ganaa Abiyyiif jaalachiifnettanii warri amma duula banuu feetanillee maqaa keessaniin dhoynu adabadha isin hin baasu Jawaar qeequun mirga an Jawaar niin qeeqa akka nama tokkotti Jawaar qeeqeetiin deemee hojii taa'ee nyaadhee dhugee deema bira maana qeexa isin hin jiru haqa malee dabartees Jawaar irraan kaayyenne because waan inni alaamaffate waan biraati wanni inni yaadu waan biraati garuu haqa malee nuti arraan tana Jawaar fi miti kalolaa jiru ana akka nama tokkotti asirraa Jawaar takka dubbiin Jawaar nama cheesteeti no
ififin iyyaa jira mee amma hayyee gurbaan kun waan takka ta'e OMN kun yoo waan takka ta'e mee nama tokko naas karna waan Oromoo ka dubbatu hin jiru jechuudha abiyyiin xiyaas ni fincila oppidiyoon xiyaas ni fincilti naftanyaan xiyaas ni fincilti diriimin isaanii bakka gaaf jechuudha tokkicha kana qoma dhiibee kunfuu maaster kunfuu maaster kunfuu maaster dura dhaabbatee akka leencatti loloo kana tokkicha kana namni laal gaafa nagaya nuti illee ittiin duulla rakkoon qabu gaafa inni waa balleessa aboo balleessitanii jennaani beeytanii garuu gaafa alagaan bakka dhibbaa akkana itti roobsitu kana hell no man ana dura du'a isa dura ana dura du'a dhugaan isinii maane maaliif jennaan ififin du'a jechuun maaliif jennaan yoo nama kana achi dhaamsan sagaleen Oromoo akka dhaamtetti ilaalan miidiyaan kun yoo dhaame akka sagaleen Oromoo dhaamtetti ilaalan khanaafin lola khanaafin iyya khanaaf ififin iyyu jira jechuudha amma isaa osoo hin taane mataa kiyyaafin iyyaa jira isin dhamaatanii jirtan jaamtanii jirtan if quban qabdan Itoophiyaan isin macheestee jirti ummanni Itoophiyaa tana dhugaa isaanii hawultii achi daradaramtana dhugaa isaaniiti Jawar maa naannoo Amaara nuunii dhabnee nuun jaan jechuudha keessa kutanii Jawar maa naannoo gaafa kaan dadhabnaan Facebook isaa salaamaa salfiitti bahan salaamaa salfii illee dinnaan egaa arramoo humbaanaan arra boo'icha biraa taaziyaa ta'an jechuudha Jawar kiyya kunfuu isaa uffatee akka maastara sanitti beeltii Abo bar drama dalaga bar gije tak Rabbin onne jollumma nama kan jollumma Rabbin gota lal gota gawasin godi Rabbin akka Jawar kana gota hayyu Rabbi sa gota hayyu jolle wan godu ni be ara futuk jey nama kana no iji sa zanu titi ko ana fi ni jetti kana China fa kana betani akana futuk na jeen ma akka master sanit enyo natti wujir hitin bane bete inuma Costa Rica akka Kim Jong Un itti inuma akkana jiddu na dhabba daari no garagu ay Jawar way dalagate ati bar no yala ya Jawar ma ati bar namni simbe khumale ega men of sakitar Dima bar Jawar mama kan namni beeku male bar iyala siyasa hayyu gota hayyu akasi bar khani mo falla isa yo anta gaji amata ko dani dame bar makalawti charki nyaade bar makalawti miti na nyaate makalawti injiji na nyaate jas deme so marsi gono do Astaghfirullah foto Jawar sallallahu alaihi khofla wala beta yar sarubar akuma enyi makani sa master chingchang gitu berin ma je barkar kuster je ije isaro wakadar saru das jabar isaro chai no wakad akana je akka master ota sha cha jabar saru abati no iya la ya gurba abati mo wala tisma dise wallahi wallahi hati sar modal tebar Jawar Muhammad odo isara chi yeni arra master te tasgabe master karate te tasgabe chu koi na chon akam gona koi mucha ko jolle dabo gud way Ethiopia shir no gode wallahi umri ama soddo bi sadidi Ethiopia kara shir godo jira mata shi ambassa baga sijara demne mo baga darasa te tane wallahi we proud of you we are very proud of you darasate to kenyatti jabbilota keeto kenyatti bonan daga mali jennan wan not expecting gonu gabaf daga amma not expecting go ara kung fu daadeti jakichan daade asbate nenti we never expect that jakichan badade tesbate barjara ara mandi gurachi to guracha mawle ay Jawar ba way atimo ya iyala siyasa
يا إيالا سياسة يا قوة هيو أبو أتي برس هاتي سوما دي سيبرتي مقبني شي تبر بكاتي جرت أورمون وما انتهت ويه أما بود أبشر لو تسيب جرا ها هيك سيدا إيالو مانتوني سيدا إيالو مانتو خيشانا ما قوة سينو مدي إذا إيالو ما سياسة اللي نجرت جرا خين إيالو ما سياسة اللي نجرت إذا وي سياسة وي إيالا سيدا جوار جتشو كان مربين سمي سني عبد الرحمن وجبو سمي شيطان إنه تني نهار جوار أكل لو كنت والله تينا ما نملك كم تاجبات نما قلقلا كلام عرفسن نما قلقلا كلام تدولا نما أسدي من اللي استراتيجي باسمه ها كويس مو لما كأو بريني لما كأو نمنخون بقول ما هجيت انت لان دراسات يتهمو والله ستين بونمو مالي جنان media di bata geriste aktivis to me kala para arite prime minister onda goda galch bal mi kharaje baytani gafan biyadake wallahi dugan siniman gafan biyadake san police kana naletin police ndu burjan qabtu namar to ko belas numan dak gafan mora jawar seremo wallahi jawar ba khon saiba khon durwo jiyane do khon wolben جوار منكستي نفكاتكم لقانا سنجا بقى منكستو فكاتا ولا التيو كامورا سوسين كونفيدنسيسا هاسوسا اونيسا ربين يسبت خني سنجا سو انا ابو دي فما خفلا انا ني خفلا فوتو جاكي جان سنورا كاسي يا جوار محمد فوتو جاكي جان سنتو خفل سيزار ار فوتو سا سلالي تو خفلا ولا بيتني يا كجولي دمبوشي چاينا تكورين ما دمبوش جبرين ما كان أيوة برو مالين دفديرو وي النزي سنفنيو التشالو جانا ماري إنيا سوستور ميديا لا كوج بلان جيتوك سوستور ميديا لا كوج بلان حاصل $10 نيلا كم نوجي سوستور النسو سنفنيو جو بسوست كريا ولما تمنا مشي بلا كم وجي ما خوف لا دودر بيت خيسا وان كان نغم مچيسه لبس جري باس خناتو امريكان سركه جلا فدتتي جوار وجي جرا جچوزي سنت نخ بلچيسه ديفا مغرو غزي تكتكني برباچيس جچون سياسو متناتو بر غزي لالم بر غزي تكتك يرو تلانتلو سياسانتو مالي يرو جنو اجابن تاتي بيتني سياسو مانتو اجابن تاتي ها نبيچي غابخان وقات انتلو أنا اللي نيت انتلا مجوار دري خبارات انتلا دري خبارات نما جيجم أكا ماستروتا كونفو فتيدي كارات فتيدو بيجو so anyway أكساني بقى خيني تاتي بقى ما نتلين دراساتي تاني أصواتي جرتو ورمو نمان تاتو سيدرا دونا والله جندن دي سني فراد إيسا كادروني تا فراد إيسا ولي قلا يوتي هتلي كادروني يوخان جبلوني واني سنيقوتان أكا حاجت انتلت واني نامس سنيقاو مالي نامسيني سنيقابو هيتي بنيتي النور كيابو سون خفلو إيقا نامسيني سنيقابو وايج آيا خانت أرومون هندي وايج آيا خانت هافوكو سكون وايج آيا رتي أما خفل نيقا سنيقا لمي أما وايج آيا رتي we need to focus on that one dhaaboti siyaasatana yoo diidan immoo isaan kanallee amma itti duulla bakka dadhabne yoo wanta kan as ba'u baatan waan firii qabdun yoo as bahanii wal dhagahanii pirezidaantii torba osoo hin ta'in tokko pirezidaantii tokko itti aanaa maarree wal godhanii wal shushuumanii wanniin dhaaba jechuun silaa waanuma wanniidha maali seera waan takka akkanatti wal bulchina akkana bulchuu deemna waan jaamu haala ittiin bulmaata haala itti ummata roadmap page roadmap bi khanra wali garani roadmap oromo jo to korati asnu hadu fani that's it that's all we need him barban nunti roadmap oromo karta oromo fakatu karta oromo urgaw we don't care enyu durata fedu kamal durata ate fedu bakala garbate fedu dawitte fedu abba fede tawdanda we don't care nuti sonu rakko khanyamiti ango simpenu sinira garu nuti khafenu sinira akka darasanti yenoji tese dhaggeeffatu tanafi akka hajit intalatille akkan سينهم ندقي فدا أما
serious ni sinu dubbadha road map oromo fakkaatu fida road map oromo urgaaw nutti askhanna ha foundation oromo fakkaatun fidati nudura khayati wansan akkanun cehu nugoda because yeroon qabna ma yeroon is very serious yeroon is very critical time ummanni boya jira ummanni addunya le ragabaate abiyye dengadda nobili fudate arrantana huno guya oktober 23 sababa jeequmsi wanni waan khaif tana boda gaafin sababa lammoota deebitu male biitti sun nageen argattu maaliif waan abi duraanillee waan ja'anin qaban waan waliin jaan qaban wal beekan isan duran wanni isan demu khan Ethiopia tana akka America goneeti sabab lammoota balleessine gaafi dhunfaatiin akka namni dhunfaadhan presidenti cooto gaafi dhunfa gaafi sabdanee sarra gaafi dhunfaatiin namni abbaan fedhe cahuu danda'a waan jettu waan akkasiisan wanni isan duran godhu khan now not this time yeroo tanatti miti no nuti gaafi sabab lammoota waggaa 50 itti qabsoo inne arrumatti waggaa takkatti hin facaafnu farka never ever tan harkatti hin facaafu ha ittisenu nutis republic oromia teenya hajabeeffannu oromia teenya hidda isi gadhaabbannu foundation isi hajabeeffannu security jajjaba gobaannu police oromia jaba fatno oromia jabdu dhaabni amma party bulchaa jirtu yoon dandeenya party caayaa murteessitu ha bulchitu oromia nuuf ha qabattu sambooda nuti mootummaa coomsaastee filmaatattis we are ready with khara hundaanu nuti qophiidha jechuudha garuu nuti akka tuuta tiisisaa ta'uun feenu tuuta hanniisaa ta'uu feenu mataa nu barbaachisa mataa oppiidiyoo biratti nama tokko nu barbaachisa oppiidiyoo alatti khalafa dhaabbatee jiru institution kun institution hoggansa caayaa dhaabotii jookan isa jalatti namuu deebi'ee wanni takka keessaa nutti as bahu qabdi jechuudha waan oromoon hundi anaaf isin hundi keenya itti walii gallu achi keessaa nu as bahu qaba isarra walii galuu qabna gaafa sanirra walii galle فين أورميا أكرم فتيس فين أبان فين البريزيدنتي تا أبان فين أنغو ولي هيران نجيس أنغو نسينجيس أبشر قالوا إرجع تسقبوني بيارك أبني وهون تجنن بوتا تا فيدراليزمي تاني تيجينا تيتوبيا تاني ما عرفنا نما إثيوبيا جبي فتيتو لا نما أورميا جبي فتي إثيوبيا جبي فتي جواتي أورميان هن لو إثيوبيا تي سبب قدّاك أبدوسي لفا قدّوتك أبدوسي نمني أوروميا تنهارك قلفته هوديك أبته أورومو رتي إركته خراني سالا ومتاك سالبا ومتاك أسفالتي خراني سا كوروكون جينكا بو خراني سا أما واني أبي كوروكون جيتي ده أوروميا ديسي سودان دي منامتشي أوروميا ديسي إرتران ديم أوروميا ديسي دي أوغا أماري تو كدو غندا أماري دك إبويا خانا بر واني خراني سا كوروكون جيتي ده بر أوروميا كبدو هان دور أوروميا تي في فين في أوروميا كبنان أتي خران كون أسفلت مسيتا أبان فيت بيسان أتي أورمو كبنان أبدا شانتا مغارانتي ونو حاجة انتلان سيخان نجير يو برباد أتوم مان دندنيا شانتا مبولش غروم فينو مبودة ديمقراسي فينو وقاسة دي سدين سيني غالي سو خنافو لابوتين سياسة نورا غالا بليس نوغاي بكام ديك فن قوفني هم بربانو تنبوت هم بربانو چايا جل ديبي أتي ولي غالا هنتي خيسان أباو تهاتي أوروميا بولش نجا خوتا يو بربادن أوفيكو تهاتي ولي غالا خوتا يو بربادن أدتو كچوما تهاتي وانوما إسن إرى ولي غالتا نوتي ماتي نوتاتي أكنت خنو رابو أورومو جو إسني بافني تكا رابو أكنا جو خنو أما بودو فيلماني يرون نجل غي سيتي تانا بود أكا سيري توبيت إفقل ميسون دندينيو إمو خرا خنان حالا خنان يو تكا خقل ما يخنا جلتي هيريريتي أما برخنا إمو فيلمات التئانو نوتيلين خباج أينو التنس إرى ولي غالا وانتا كرى ولي غالا أكل ما تجعل جتني دو نتيم فين أما نتيم أما سأنت كاس دقيقة أنت كاس نبرة بركي أما دهاب نبرة نتي دقيقة أنت كنبرة أما سأنت كنبرة سبوا نمني أكمل رفيق قلي رفاوسا أوسو وان أرومون بوجوف خنا أوسو وجيرن أولجين أكمل تربان فرات مي نمني نايف سجرا إسم خيسا مي أنا بره ندي تبومت I'm sick and tired of these people لغانا سنيمان مي أكمل تربان تكافؤ لتباتي تكا ينفولا توكم نبروتاتين داسي ديم قالي أتشدر بدوسي داسي خطا بك أولي قال لي تكتاني أكمل ديمنا خجورت ساقوبا ما لا أقولو أكمل تهديم نخرم هديم نجاتي أمتك نخرم أوف نجاتي أتشير يرو قوبا مالي اسم متوما اسم مخيسن تيسن ومتانا إيغو تيسن لك أنيس بريزدانت انت جتت ما يونا مو هجيتو تاتي هاي سيدا جيفن نمو أتو غنا إف خنيني جتو أرمو نف
nuti barkaasin jechaa jiru hin tahini prezidaantiin tahini biitti diigamuuf deemti biitti tokko ummanni tokko tahaa jira atilleen tokko tahiti oromoo tana mataa wali qabi deemisin jechaa jira malee prezidaantii abaluun teeraa nuti dhimma keenya miti abiyyillee akkasi faarsinee kun amma uno itti dhiifnee jira akka dalagaan teessaa baaftu jennee ni jira abiyyillee t-shirtii isaa achi qaadira bulle harkan tolfachaa bulle asii xayyaara tikeeta murannee isa simachuu dheenne osoo footoo wajjin kayin naftanyaa juudha wal qabne akkasi alaabaa teenyumtis mirmirsaa baane istaadiyooma Minnesota keessa ragaadha seenaaf ta'a footoo soo wajjin kayin dhufne abiyyooji ilmaan abbaa gadaa dhufeen akkasi iyyaa fi turre jechuudha arra innilleen kaalsii itti kaayee Haayila Sillaasee fi wannaa kaalsii fi kophee itti kaayee odaa ijoolleen kindergaarden tolchite fakkaattu nu tolchee nu sobuu fedhan jechuudha taayee dandannaa afaan gabrichi kun dhageessanii soo kanaaf nuti arrallee borullee dhaabni lama nu barbaachisa tokko ODP'n haa jiraatu okay hin tuqina nurraa hin tuqina jaanii booyin hin tuqinayyee fedhuu mootummaa ce'umsaatiin ta'e fedhuu filmaataan ta'e haruma fedhe nu garuu nutu tokko caayaa tokko jalarraa waan takka as baasuu qabna yoo diidan nutis dalagaa isin godhan amma torbaan irraa guyyarraa ajandaa godhanne Kamaalumaa fi Dr. Maraaraa fi Hanumaan irraa dhorku anumaatu hojii isaan godhata amma booda dhugaan isinima anaatu dalagaa isaan godhata ega we don't have time ani me warri as keessa teessan kun ajaa'iba isinii haa ta'u torbaan takka ni fudhata wanni kun me baatii shan itti fudhate baatii shan 5 months maal gootan baatii shan guutuu jira keenya baatii shan guutuu asil ana sa'aan kudha lama na geessan akka oromoon balbalu jirtu kanaan akka oromoon gubachuu jirtu kanaan anaaf walii galuudhaaf sa'aan kudha lamaa ni geessiin jaani bakka daasee ni geessi farramuu miti bara walii galtee farramuu hin feenu ammaan booda walii galtee farramuu hin barbaannu tokkummaa hin barbaannu tokko feena tokkummaa kijiba yaadaa walii galla wal duran dhaabbannu walirratti hin duullu ja'aniiti walii mamallatteessanii nu sossobanii achi bahanii taayyeen as bahee maariyyoon akkana taate mitirqishoon akkana taate nuun jaalaan itti dubbii himaan dhaaba ODP no never ever ya kanaaf tokko kana tanaahu wanni akkana isin jala dhorkinuuf haajii waan harkaa qabuuf dubbii tana silaa dhukkee sanirraa kaafna haajiitu harkaa qaba haawaa haasin ba'u jennee itti qoobsinaaf haajii keenya chingchangiitu dubbii harkaa qabaaf ifne malee nuti amma tanaahu wallahi nisini jaa isin hin dhiifu dafaati wahin nuti as baha dadhabne jira ni gaha bakka daase dadhabne hin barbaannu mallattoo kijibaa tanas hin barbaannu kana booda ya mallattoo kijibaa hin barbaannu so kanaafuu dhaabotiin siyaasaa baatii shan kajettan kanas torbaan takka kajettan kanas nuti amman booda hin feenu boo torbaan takka mee warri torbaan takka ni fudhatti jettan mee barreessaa jira keenya mee dhugumaan oromoo akkana belbelte biyya tana diigamuuf deemte osoo jaanii an dhugaan isiniim odoon arra sila osoon sila arra dura ta'a kaawaa oote takka dura ta'a adda tokkichummaa takka dura ta'a kaafaa kanuma abbaa fedheetu yoonte arra waan oromoo kee jirtan ilaalaamo narra haftu wallaahi niin diigeetiin kottaa wanoo dhaaba oromoo jaaraa jaa akkamanne ana ka dura silaa diigu dhaaban hogganu ana diiga dura diigeetiin dhaaba oromoon feetu san jaara walii galatti akka caayaa walii galtu sanittiin takka godhee baha malee lakki narraan tuqinaati tiyyatan narraan tuqinaati walii gal ani immoo waan takka waada isin iseen duula isin irratti hin banu ani duula isin irratti hin banu nama tokko irratti illee hin duulu nama tokko illee hin tuqu jeetiin narraan tuqinaa garuu anis deemeeti filamee nama naa filoo gaan guurradhe gaafa barlamaana baanan san gaafa barlamaana baanan san seenne walittiin duullu sagalee walii kanninaa akka oromootti garuu amma hayame atis yoo sagalee 15 fudhattee deemte kaanis sagalee 17 fudhattee deemte akka qircatti fudhattanii yoo deemtan kam pirezidaantii goonee kam dhiifna jira keenya kamtu pirezidaantii goonee kam dhiifna haya parlamaana jedhanii sanu parlamaana parlamaa jechuudha parlamaana gaafa parlamaana seennu anis sittin duulu atis nattin duulin kana isin argee isin tuffateeti taayyeen galgala isin arrabaan isin rabbe dhugaan isin himan ya dhugaan isin hima
Garuu isinis yoo qajeeltan taate qajeela. We don't care. Bakka abbaa fedhe dhaaba feete hoggani. We don't care ammaan booda. Dhaaba Oromoo jedhu barbaanna kana booda. Yaa dhaaba Oromoo jedhu barbaanna. Dhaaba Oromoo jedhu jala galuu dandeessaa? Gali. Sagalee takkaan ODP fonqolchii yoo dandeesse abbaa feetu Jawaar dura ta'a godhadhu. Feetu abbaa feetu dura ta'a godhadha. Yoo nu taate yoo yaadni keessan nu bareede yoo nu tole kursii isin jala qabnaa jechuun akka jaarsi dheengadda sheetichi Harargee jedhe. Bar nuti kursii bar Jawaaritti jala qabaa jenneetis jala qabne malee bar si jalaa fuudhee dandeenya. Mallasu jalaa fuudhu kitaaba matarra kaannee akkasi mataan oowwee baqaqee jee si galee mataan oowwee achumaan kutee jee mallas nageetti jee ganda adamitti. So kanaafuu arra tana booda bakki tun bakka ijoodha bakki caayaa ja'antun bakka ijoodha. Everybody we need to focus on this. Isin gaha arraga keessallee isin babashannansiise haajitiin xalaani keessas bashannantanii